Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu ammeedha. Masriin dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa ilaalchisee yaada haaraa qabattee gadi dhuftee jirti. Yaada jijjiirachuudhaan yaada haaraa Masriin qabattee gadi dhufte qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu birriin Itoophiyaa keessatti maxxanfamuuf akka deemtu dubbatamee jira yookaan beekamee jira. Kun immoo yaada garaagaraa biyyoota dinagdee irraa kaasee jira. Faayidaan birrii biyya keessatti maxxansuu fi miidhaan inni dhaqqabsiisuu danda'u maal kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu Itoophiyaan dhaabbata idil addunyaa kan UN bakka bu'uu danda'u isa biroo ijaaruudhaaf yaada haaraan gadi dhufte jedhamee jira. Kun immoo UN'if yaaddoo ta'ulleen gamanuma tilmaamamee jira. Yaada haaraa dhaabbata idil addunyaa UN bakka bu'uu danda'u kana kan ijaartu biyyoota dureeyyii irraa akka ta'es odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Ulaagaa miseensa dhaabbata haaraa kana ta'uudhaaf ulaagaan jalqaballee ifoomee jira. Miseensa dhaabbata haaraa kana akka taatu biyyi jalqabatti waamichi yookaan affeerran taasifameef akka taates qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhihaata. Oduun kun oduu ammeedha. Masriin dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti jennoo isii jijjiirtee jirti. Dhimma hidha haaromsaa laga Abbayyaa irratti jennoo ofii jijjiiruudhaan beenyana akka kaffalamuuf gaafattee jirti. Masriin yaada haaraa gadi dhufteen hidha haaromsaa guddichi laga Abbayyaa miidhaa Masrii fi Sudaan irraan gahe jettee jirti. Miidhaan irra gahe jetteefis beenyana akka kaffalamuuf gaafattee jirti. Ministeerri qabeenya bishaanii fi jallisii biyyattii Haanii Suweelam akka jedhetti miidhaa hidhichi Masrii fi Sudaan irra dhaqqabsiisee fi beenyana akka kaffalamu gaafatee jira. Dilbata darbee walgahii mana maree Masrii irratti haasaa kan taasisan ministeerri dhimma bishaaniitii fi jallisii Suweelam hidhi haaromsaa laga Abbayyaa bishaan hanga Masrii fi Sudaaniif dhaqqabuu qabu hir'isee jira jechuudhaan dubbatee jira. Akka inni jedhetti hidhichi kanaan dura qooda bishaan Masrii laga Abbayyaa meetir kiiyubii biiliyeena 55 ture. Amma garuu kun hir'atee jira. Amma meetir kiiyubii biiliyeena 55 irra gara meetir kiiyubii biiliyeena 38tti hir'atee jira jechuudhaan dubbatee jira. Miidhaa hir'atuu bishaaniitii fi kan birootiin nurra ga'ee fi beenyannuu kafalamuu qaba jedhee jira. Allaa kana immoo kana dura bishaan guddaa nutti gadi dhiisuun lolaa dhaqqabeen miidhaan nurra ga'e jechuudhaan himataa turte Masriin. Har'a immoo faallaa kana bishaan nurraa hir'ate jechuudhaan iyyannoo dhiyeeffataa jirti. Oduun itti aanu kunis oduu ammeedha. Itoophiyaan maallaqa yookaan birrii biyya keessatti maxxansuu akka eegalte ibsitee jirti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad birrii biyya keessatti maxxansu kan ifoomse yoo ta'e kanas kan taasiseef birrii biyya alaatti maxxansuun baajata guddaa waan gaafatuuf jedhee jira. Birrii biyya alaatti maxxansuun baasii guddaa waan nu gaafatuuf biyya keessatti birrii maxxansuun immoo baasii kana hir'isa jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa ibsee jira. Birrii biyya keessatti maxxansuu kanaan wal qabate qaamota garaagaraa irraa yaadni kennamaa jira. Garaagarummaan biyya keessatti birrii maxxansuu fi biyya alaatti maxxansuu ni jira. Dhugaadha. Baasii guddaa gaafata. Garuu wanti beekamuu qabu. Biyya alaatti birriin yoo maxxanfamu keessattuu Itoophiyaan birrii kan maxxansiiftu Faransaayitti waan ta'eef birrii maxxansiisuu kanaan wal qabate iccititu eegama. Lammaffaa mootummaan birrii maxxansuuf jecha biyya alaatti baasii baasu irratti of qusata. Birriin biyya keessatti ni maxxanfama yoo ta'e immoo dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Tokkoffaa mootummaan akka barbaadetti maxxansuu danda'a. Namni isa to'atu hin jiru. Qarshii akka barbaadanitti oomishan yookaan maxxansan taanaan birrii waa bituu ni dadhaba. Infileekshinii mudatuu danda'a. Yookaan immoo birriin lafa guute yoo ta'e infileekshiniitu dhaqqabuu danda'a. Kana jechuun namni marruu qarshii qabaachuu danda'a. Waa bituuf garuu qarshiin inni qabu humna hin qabu yookaan dandeettii hin qabu. Gadi bu'aadha. Ammayyuu dandeettiin waa bittaa birrii Itoophiyaa gadi bu'ee jira yookaan du'ee jira. Rakkoon inni lammaffaa birrii biyya keessatti maxxansu iccitii eeguudhaaf yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan rakkoo guddaa keessa jirti. Malaammaltummaan babal'atee jira. Malaammaltummaa biyyattii keessatti yeroo ammaa kana babal'atee jiru wal qabate iccitiin ba'uu danda'a. Iccitiin ba'e yoo ta'e immoo abbammaan arge birrii kana oomishuu danda'a yookaan maxxansuu danda'a. Kun immoo kufaatii guddaa biyyattii irratti dhaqqabsiisuu danda'a.
Inni biraa icciitiidhaan wal qabate rakkoon uumamuu danda'a jedhame qaama birrii maxxansuun ajajni birrii biiliyeena tokko maxxansaa jedhu yoo isaan kan dhaqqabu ta'e qaamni birrii maxxansu kun birrii biiliyeena 3 maxxansee birrii biiliyeena tokko qaama isa ajajeef dhiyeessee birrii biiliyeena 2 kontorbaandiidhaan gabaaf yoo dhiyeesse maal godhuu danda'u yoo kana ta'e immoo rakkoo guddaadha. Qabxiin inni biraa qulqullinaan kan wal qabatu yoo ta'u birrii biyya keessatti ni maxxanfama yoo ta'e akka birrii biyya alaatti maxxanfamutti qulqullinaan maxxanfamuu danda'a kan jedhus gaafii biraati. Walumaa galatti hayyoonni dinagdee birrii biyya keessatti maxxanfamuuf jiru kana irratti yaada kana fakkaatu kennanii jiru. Akkasumas birrii biyya keessatti oomishuun rakkoo garaagaraatti fi biyyattii saaxiluu danda'a jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiru. Oduun itti aanu loltoonni Jibuutii haleellaa irratti raawwatameen ajjeefamuun gabaafamee jira. Lolli hidhattoota naannoo Affaarii fi loltoota Jibuutii gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti kan jiru ta'uu odeeffannoon nu gahee jira. Lola qaamota lamaan kana gidduutti deemaa jiruun daandiin Itiyoo Jibuutii guyyaa kaleessaa cufatu mirkanaa'ee jira. Har'a baname moo hin banamne kan jedhu odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Dhimma biraatiin immoo Jibuutitti gosaan wal qooduudhaan haleellaa walirratti raawwataa jiraachuun hokkara ka'een miidhaan guddaan namoota hedduu irratti dhaqqabulleen gabaafamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee loltoota Jibuutii irratti haleellaa kan raawwate paartii yookaan dhaaba Affaar Firuud jedhamuun beekamu tokko yoo ta'u dhaabdi kun hanga mooraa yookaan kaampii waraanaa Jibuutii dhaquudhaan haleellaa raawwatee loltoota 8 kan ajjeese ta'uun gabaafamee jira. Paartiin Firuud jedhamu kun uummata Affaar bilisoomsa jechuudhaan kan socho'aa jiru yoo ta'u kan socho'us Itoophiyaa keessa maandheffatuun akka ta'e kan himame yoo ta'u uummata Affaar Eertiraa keessa jiranii fi Jibuutii keessa jiran walitti fiduudhaan tokkoomsuun akka of danda'an taasisuu fi biyya takka akka qabaatan taasisuudhaaf qabsaa'aa jechuudhaan kan socho'aa jiru ta'ulleen irraa himamee jira. Lolli kun kan itti fufu yoo ta'e daandii Itiyoo Jibuutii adda kutuudhaan rakkoof saaxiluu kan danda'u akka ta'e kan tilmaamame yoo ta'u hidhattoonni Affaar kun immoo Itoophiyaan deeggaraminnu kan jedhu shakkise kaasee jira. Oduu biyya alaatiin gareen bulchiinsa mootummaa Yemen kan Saawud Arabiyaan deeggaramu gamtaan Emiriitota Yemen keessatti mana hidhaa dhoksaa qabdi jechuudhaan himatee jira. Bulchiinsi mootummaa Yemen kan Saawud Arabiyaan deeggaramu mootummaan gamtaa Emiriitota Arabaa magaalaa buufata doonii kibba Yemen Mukkallaa jedhamtu keessatti mana hidhaa dhoksaa akka qabu himee jira. Gamtaan Emiriitota Arabaa garuu haalli kun dhara yookaan soba jechuudhaan haalee jira. Himanni kun wal morkii biyyoottan boba'an badhaadhaan kan galoo galaana Arabaa ittuu kan hammeessu jedhamee jira. Himata kana kan dhiyeessan jedhaman Saalmaan Alkaambaashi bulchaa kutaa bulchiinsa baha Yemen Haadiraamaawunt jedhamu yoo ta'an kanas kawayitaa imala Saawudiin deeggarame gara magaalaa naannawa Mukallaatti argamtutti yeroo taasisanitti miidiyaalee akka Rooyiter fa'aaf yeroo yaada kennanitti. Akkasumas Alkaambaashiin ibsa miidiyaaleef kenneen tarkaanfiin gartuu Yemen keessatti fottoqsuuf socho'an akkasumas sochii gamtaa Emiriitota Arabaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibsaniiru. Gareen Saawudiin deeggaramu kun kana haa jedhu malee gamtaan Emiriitota Arabaa himata kana haalee jira. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boordii nagaa addunyaa jechuudhaan UN cinatti dhiisuudhaan dhaaba biraa ijaaruudhaaf akka deemu dhagahamee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada haaraa dhiyeesse kanaan biyyoota sooreyyii walitti qabuu fi gurmeessuun dhaaba UN irraa adda ta'e boordii nagaa addunyaa jechuudhaan ijaaruuf akka deemu yaada haaraa dhiyeessuun isaa himamee jira. Dhaabbata haaraa boordii nageenya addunyaa jechuudhaan Tiraamp yaada dhiyeesse kanaaf miseensa ta'uudhaaf biyyi tokko doolaara biliyeena tokko dhiyeessuudhaan miseensa taati jedhamee jira. Raashiyaaf immoo waamichi akka taasifameef dhagahamee jira. Raashiyaanis affeerran jalqabaa akka ishiif taasifame yookaan dhiyaate ibsitee jirti jedhamee jira. Yaada haaraa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeesse kanaan biyyoonni hedduun yaaddoo keessa kan galan ta'uun dhagahamee jira. Keessattuu biyyoonni Awurooppaa rifaatuu keessa galuun isaanillee himamee jira. Barreessaan ol aanaan UN Antooniyo Guutereez immoo yaada ibseen Ameerikaaf deebii waan kenne fakkaata. Yaada kenneen Ameerikaan gaafatamummaa malee socho'aa jirti. Seerota iddila addunyaatiin ol akka taatetti of laalti jechuudhaan qeeqee jira. Guutereez gaafiif deebii BBC raadiyoo 4S Today jedhamu irratti haasaa taasiseen Ameerikaan furmaanni gamdaneessa faayidaa wayiitu akka hin qabne dimshaasha ifa ta'e irra geessa jedhee jira. Itti dabaluunis ammaan tana Ameerikaan
humnaa fi dhiibbaa qabdu fayyadamuudha jedhee jira. Yeroo tokko tokko immoo duudhaa seerota idila addunyaatti dhimma baatti jedhee jira. Gabaabamatti Ameerikaan akka jette yaada haaraa dhiyeessite dhaabaa yookaan dhaabbata idila addunyaa biroo kan hin ijaarti ta'uu taate UN fi yaaddoo hamaa ta'a jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Yeroo itti aanutti deebinee hanga wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.